Ayyaan araarri fi nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaa akkam jirtu sagantaa keenya guyyaa har'aa guyyaa har'aa kan waliidha. Waldaan kiristaanaa biyya keenyaa maal fakkaata? Mana qulqullummaa Waaqayyoo wajjin wal bira qabu jechuudha. Kan ilaallu guyyaa har'aa dhaggeeffattoota sheerii, sabiskiraabii, fooloo gochuun dagatina. Dhaggeeffattoota gargaarri wangeela hojjetaman ta'e. Kanaaf fooloo, sheerii walii daddabarsaa sheerii godha. Linkii gochuudhaan dhaggeeffattoota walii daddabarsaa gahee keenya waan ta'e har'a kan ilaalu. Mana qulqullummaa Waaqayyoo isa fuumoo fa'aa keessatti kenna. Taalessaa qullaa inni kun manni qulqullummaa Waaqayyoo dizaayinii, pilaanii, seera, kakuu haaraa hubachuudha. Gaaddidduu akka ta'e biroota keessatti nu ibsa. Inni kun gaaddidduu. Kanaaf har'a immoo waldaan kiristaanaa biyya keenya keessa mana qulqullummaa Waaqayyoo kanaan wal bira qabneedha. Manni qulqullummaa Waaqayyoo taalee guddaa afur argata. Inni tokko balbala, darbii, seensa. Inni lammaffaa oobdii iddootti qulqulluu. Innis oobdii iddootti qulqulluu. Oobdii keessa kutaalee gurguddoo tokko iddoo lubni itti qatu. Iddoo aarsaan itti qophaa'u. Erga aarsaa qopheessee ni kutaa kanas aarsaa dhiyeessuudhaaf. Kutaa kana iddoo gurguddoo baattuu biddeena, baattuu ibsaa, dabeelee guutu jira jechuudha. Kutaa arfaffaa kutaa qulqulluu isa kan toopikii biraa keessatti sirriitti gadi fageenyaan barata. Har'aa guyyaa har'aa waldaan kiristaanaa biyya keenya maal akka fakkaatu mana qulqullummaa Waaqayyoo kana wal bira qabnee ilaalla jechuudha. Asirraa ilaalla jechuudha. Kutaa kana namoonni ibsaan sagaleen laphee isaaniitti irraa natti agarsiisa. Isaanillee maal tajaajiltoota, paasteroota, tiskee raajii masarattaayyee, tiskoota baay'ee raajii masarattaayyee marsanii tajaajilan baay'ee natti agarsiisa jechuudha. Kutaa kana keessa warra jiran kutaa xiqqoorraa inni fuulota Waaqayyoo baay'eetu jiru jechuudha. As keessatti jechuudha. Inni sadaffaa isaan ala barrii ala fuuladni Waaqayyoo baay'een akka jira. Kanarratti asirratti wal hubachuu Waaqayyo ergamoota qulqulluu tokko fuulota warroota as jiran warroota dhugaa huban waa'ee dhugaa waa'ee mana qulqullummaa Waaqayyoo isaan kanaan ala jiran wantoonni adda addaa akka jiru isaan qabeen kanarratti mataan namichaa ilaali. Iskoon asitti jiran kun iskoon mana qulqullummaa Waaqayyoon akka isinii qabu isinii galu isinii ibsu kun wal tajaajilu waluma jajjabeessu malee hoolota kana dheega. Raajii masarattaayyee faati manaa ta'anii haa keessatti sirriitti tajaajilu. Akkasumas haati manaa raajii masarattaayyee bifa imimmaan tajaajilu. Raajii masarattaayyee iskoota as jiran kana deemaa hoolota Waaqayyoo jiran kana eegaa jedhaa. Iskoonni kun eeguu didanii hoolan as jiran iskiin biraa ulee tokko qabatee gara dhalaa dhuunfala. Gara dhalaa gara na'isii gara kutaa aarsaa tokko qulqullaa'anii hidhatanii achumaan aarsaa qabeenya Yesuus Kiristoos kan ofii godhatanii lammata sagalee Waaqayyoo Yesuus Kiristoos dhalatanii aarsaa foolii gaarii akka Waaqayyoon dhiyeessuu dhiisanii kallattii kana hoo deeman natti agarsiisa. Anis kitaaba tokko qabadheetan dhafoo gurra isaanis naa afuufamanii gara kanatti deebisee jechuudha. Dhaggeeffattoota haala kanarra jira jechuudha. Har'a Waaqayyo ergamoota gurguddaadha tokko warroota dhugaan beeku warroota mana qulqullummaa Waaqayyoo kana keessa hin jiru. Mana Waaqayyoo keessa hin jiru. Gara mana Waaqayyoo mana qulqullummaa Waaqayyoo gara biratti barree
keessatti agarsiisudha jechuudha ergamni adda. Inni lammaffaan warroota oduu dhugaa beekan. Lammata sagalee jecha olii alachuu dhiisaniitu sagalee irraa alachuu dhiisaniitu kallattii alaatti deeman kallattii sirrii daandii sirriitti deebisuuf ergamoota kana lamaan jaala geeffattoota keenya lafa. Namni oobdii kana seeniif akka mootummaa waaqayyoo keessa hin jirre kan nu ibsu kan nu ibsu Maatewos 25:1-18 fakkeenyi durboota kurnanii jedha. Yesuus Kiristoosis barsiiseera. Yesuus yommus mootummaa waaqayyoo durboota kurnan warra ibsaa isaanii fudhatan dhirsa misirroo simachuuf ba'an fakkaata. Durboota san keessa 5 gowwoota, 5 immoo abshaalota jiru. Warri gowwoon ibsaa isaanii fudhatan malee cuunfaa ejersaa ibsaatti naqanitti mala. Asirratti warri gowwoon ibsa gara waldaa kiristaanaa gara oobdiitti seenan malee sagalee waaqayyoo jecha waaqayyootiif laphee isaaniitti hin caaffanne jechuudha. Jecha waaqayyoo Yesuus Kiristoos lammata dhalanne jechuudha. Warra abshaalonni ibsaa isaanii cuunfaa ejersaa hudhaatti fudhatan. Isaanillee cuunfaa ejersaa jechuun sagalee waaqayyoo akka ta'e sirriitti jala murree beekuu qaba. Sagalee waaqayyoo. Warra abshaalonni cuunfaa ejersaa qodaa isaaniitti fudhatan. Dhirsi misirroo galuu turraan hundumti isaanii muganii rafu. Halkan walakkaa immoo sagalee guddaa dhirsi misirroo kunootiis isa simachuuf ba'aa jedhamu dhagaye. Yommuu durboonni kurnan ka'anii ibsaa isaanii tottolfatan. Warri gowwoonni warra abshaalota ibsaan keenya dhaamuuf jedhaa cuunfaa ejersaa irraa nuuf kennaa jedha. Sagalee waaqayyoo jechi waaqayyoo lammata dhalachuu dhaarsaa Yesuus Kiristoos fudhachuudha. Yeroo nu akka deebi'ee nuun kenna. Yeroo nuu kennametti fayyadamuu akka qabnu dhaggeeffattoota. Kanaaf waldaan kiristaanaa bifa kanarra waan jirtuuf hojii guddaan tajaajiltoota irraa akka eegdu. Laal asirratti akka diyaagiraamii kanarratti isinii ibsetti sagalee waaqayyooti. Namoonni baay'ee guyyuun qalbii jijjiirratu guyyuun amantaa kamirraayyuu gara pirotestaantii ta'ee qalbii jijjiirratu fayyuuf garuu adeemsa tokko buuphamuu akkuma Roomee 5:18 irratti ibsan. Irra daddarbaan cubbuun nama tokko hunduma irratti fursiisa. Cibbuu sana uphan ofirraa dhiibu. Lammata immoo sagalee waaqayyoo jecha waaqayyoo lammata dhalachuu sirraa dhalachuu dirqama keenya jechuudha. Kana lamaan honguun baay'ee rakkoo. Gaafa kana lamaan guun gaafa lammata dhalan aarsan itti tolu waaqayyo sagalicharraa jechircharraa waaqayyotti malee wanti fedhii foonii keenya. Wanni addaan waaqayyotti hin tolu foolii gaarii foolii urgooftuu kallattiilee 7 laphee keenya irraa dhufa jechuudha. Kana jechuun macaafni keenya macaafa seera uumamaa haga macaafa iyyuu macaafa beekumsaaf sodaa waaqayyoo damee 1ffaan hojjalaa bal'aan kun. Inni lammaffaan macaafa raajotaa macaafa gorsaaf humnaatti bakka bu'uudha. Maqaatni gorsaaf humnaa macaafa raajotaa. Inni sadaffaa macaafa ogummaaf hubannaa macaafa fakkeenya haga weedduu caala. Inni immoo gidduu kun macaafa faarfannaa. Kallattiilee kana laphee keenya irraa dhufu haala kana laphee keenya irraa dhufu jechuudha. Cuunfaa ejersaa dameelee 7 kanarraa ifa jechuun inni kun immoo dameelee 7 kanarraa jechuun pilaanii diizaayinii akkamitti akka sagalee waaqayyoo kun nurraa ifa akkamitti akka laphee keenya irraa hojjetu nuu ibsuuf akka andarstaandii goonuu malee waan biraa miti jechuudha. Kanaaf sagalee waaqayyoo
karaalee kanaan ifa jechuudha. Kanaaf lammata dhalannee sagalee waaqayyooti olii dhalachuun mootummaa waaqayyoo keessa galuuf gahee keenya waan ta'eef sirriitti cimnee hojjechuu qabna dhaggeeffattoota keenya. Lola baattuu ibsaa dameelee torba qabu sun inni bakka kanaaf inni sun bakka kana jiru bakka kana jiru sun isa kana jechuudha dameelee torba. Hafuura beekumsaaf sodaa waaqayyoon jalaa. Knowledge in the sphere of the God. Macaafa jechaa kan seera uumamaatii hanga macaafa Iyyoob. Macaafni itti aanu immoo macaafa raajotaa, macaafa gorsaa fi humnaa. Macaafni itti aanu immoo macaafa ogummaa fi hubannaa, macaafa fakkeenyaa qabu hedduu inni immoo macaafa faarfannaa kallattiilee kadhala. Baattuu ibsaa dameelee torba qabu dameelee torba isin yaa galu yaa dhaggeeffattu. Cuunfaa jarsaa sagalee waaqayyoo jecha waaqayyoo. Abiddi immoo maal bakka bu'u? Hafuura qulqulluu fakkeeffama jechuudha. Kana torban irraa ifa jechuun inni kun pilaanii diizaayinii akka hubannuuf isa kanarraa kallattiilee torbaanarra immoo inni diizaayinii pilaanii akka seerri hafuurri qulqulluu sagalee waaqayyoo akkamitti akka nurraa kan nu ibsu jechuudha. Amma immoo qabiyyee gurguddoo boqonnaa kana keessatti kanaan armaan gadiitiin ibsama jechuudha. Boqonnaa kana keessatti yuutuubii kanarratti boqonnaa kana keessatti kan ilaalaa turre jechuudha. Tokkoffaa jalqaba irratti sirrii ta'uu yaada keenyaa mirkaneeffachuu. Yaadni keenya hidhaa gufuu waan ta'eef jalqaba waan kamiyyuu hojjechuu, waan tokkoyyuu ilaalu jalqaba irratti sirrii ta'uu yaada keenyaa mirkaneeffachuu. Diyaagiraamii yeroo hundumaa IT keessatti, sooftiweerii keessatti diyaagiraamii waan hunduu diyaagiraamii waan ta'uuf haala salphaati waan namaa gahuuf diyaagiraamii jalqaba irratti sirrii ta'uu yaada keenya sheekii goona. Gaafa aga sirrii ta'utti lakki yoo ta'e yaadni keenya wanna sun ittiin ilaalle hoo macaafa qulqulluu ta'e macaafa qulqulluu ittiin ilaalle haalli hoo amantaa ta'e amantoota jiran keessa amantoota kamtu sirriidha kan jedhu amantaa ortodoksii immoo amantaa pirotestaantii kan jalqaba irratti ilaalchinu amantaa ortodoksii qabuu fi pirotestaantii qabu. Sirrii ta'u kallattii qixa sirriin ilaalu akka macaafa qulqulluutti jennee wal bira qabneetu amantoota jiran keessa amantoota sani qixa sirriidhaan sirrii ta'u jaamummaan hoo jiraate waan sirrummaa amantaa saniif qo'annee arguu hin dandeenyeef amantaa sirrii jalqaba irratti sirrii ta'uu mirkaneessina. Hoo sirrii hin taane lakki yoo ta'e yaada keenya sirreeffachuu kallattiilee adda addaatiin ilaalchicha jechuudha. Kallattii adda addaatiin yaada akka sirreeffannutti sirrii ta'uu barumsa yaada sirreessu saayikooloojikaalii itti fufna jechuudha. Kanneen sirrii ta'e macaafni kakuu moofaa akkamitti gara macaafa kakuu haaraa jijjiiran jalqaba irratti macaafni kakuu moofaa akkamitti gara macaafa kakuu haaraa jijjiirame hubachuuf luqqisiiwwan kanneen laashanan tokkoffaa Ermiyaas 31-33 kakuu Ermiyaas irratti qulqulleeffame kakuu guutuu waan hundumaa hubachuuf Maatewos 5:17 hojii ergamootaan raaquu kakuu sana Roomee 1 seerri barreeffamaa akkamitti akka hojjetu seerri barreeffamaa gara seera haaraa jijjiiruu fakkeenya gaa'ilaatiin nu ibsa. Lammaffaa Qorontos 3:4 seerri barreeffamaa akkamitti akka hojjechaa ture amma immoo seerri haaraa akkamitti akka hojjetamu nuuf. Inni sadaffaa irratti immoo kan ilaalu sadan tokkummaa waaqayyoo deemee fi adeemsa edeenitti nama nu eebbisuuf deeme hubachuu. Arfaffaa irratti mul'ata Yohaannis hubachuu. Shanaffaa karaalee waaqayyo ittiin hojjetu hubachuu. Jahaffaa haala caaseffamu seera biyyoota addunyaa fi haala caaseffamu macaafa qulqulluu jecha amanuu hubachiisu jechuudha. Boqonnaa kana keessatti yuutuubii kanarratti waa'ee kitaaba qulqulluu maalummaa kitaaba qulqulluu hubachuuf qabxiilee torban isa diyaagiraamii kanarratti haala kanaan sirriitti gadi fageenyaan ilaalla jechuudha. Akka kitaabni qulqulluu sirriitti nu galuuf dhaggeeffattoota keenya. Qaroo yaada keenya fi gaamummaa yaada keenya akkuma diyaagiraamii kanarratti sirrii ta'u yaada keenya sirraaf iddoo ta'uu kana qaroo yaada keenya. Yaadni keenya kutaalee gurguddoo diyaagiraamii kanarra beeka qaba.
lama qaba jechuudha. Yaada keenya isa qaroo yaada keenyaa fi jaamummaa qaroo yaada keenyaa ilaallama. Qaroo yaada keenya yaadni keenya kutaalee gurguddaadha. Inni tokkoffaan kutaa yaada ariifataa maal jedhama? Conscious mind kan jedhu inni parsantii 10 jechuudha. Isarra maaltu jira? Qaamilee miiraa shanallaa 5 sense orgaanii achirra jiru jechuudha. Inni lammaffaan inni guddaan kun immoo subconscious mind yaada keenya suuta jedhu murtoof ariifachuu osoo hin ta'in yeroo kennee maalummaa wantoota addaa qorateetu murtoo qorannoo irratti hundaa'ee murtoo kennu jechuudha. Inni kun immoo kallattumaan murtoo ariifata wanti beekamu jechuudha. Akkasuma san murtoo kennu. Kun immoo murtoo qorannoo irratti identification interpretii godhe identify adda baafatee interpretii godhee murtoo kenna jedha. Give in the take count center desire center like in the desire center isa kana la kanneen shanan of keessaa qaba jechuudha. Hojii kanneen shanan isa la murtoo sin ariifa qorannoo irratti qo'atee saayintifikaalii maal akka ta'e wantoonni sun wantoota adda addaa irraa qo'ateetu jechicha wanta hin beekne sanii latent activity yeroo kennisiisee fi maal akka ta'e murtoo kan godhatu jechuudha. Murtoo inni kun diyaagiraamiin kun jedheedu hin ta'in spiritual science research foundation irraa qo'atame jechuudha. Kanaaf jaamummaa yaada keenyaa fi qaroo yaada keenyaa sirriitti waliin ilaallachuudha diyaagiraamii dhaggeeffattoota. Look, this is sequence diagram. Akkamitti akka hojjetu yaada keenyadha. 4 houses of mind. Housing kutaaleen sammuu keenya, manni sammuu keenya, arfalla tokko memooriin hin jira, intelligensiin hin jira, emotioniin hin jira, physical activity jira. Isa kana jechuudha. Inni kun for mind of memory taatee jiru tokko wantoota jiru tokko naannoo keenya irraa arga fuudhe hiika isaa yoo beeke taatee yoo beeke yookiin aware activity kallattumaan yaada keenya isa ariifataa itti erga jechuudha. Inni immoo qaamolee miiratti taatee yommuu hin beekne not awareing activity yoo ta'e latent activity yeroo kenneefi subconscious mindiitti kenne. Subconscious mindiin inni qoratee saayintifikaalii wantoota adda addaa qorannoodha. Dhugaa irratti hundaa'eetu murtoo kenna jechuudha. Look, jaamummaan yommuu ta'e wanti qorannu sun as keessatti kallattiin taaneen hiikan taaneen 4 house of mindii keessatti seebii ta'a jechuudha. Yoo jibbiinsa ta'e jibbiinsa 4 mindii godhee akka waan taatee beekutti garana ergaa inni immoo murtoo hoo jibbiinsa ta'e jibbiinsa warraaqsuu ta'a irratti. House of the mindiin kun taatee yommuu eegu kallattuma gara yaada keenya ariifataatti erga jechuudha. Mala jaamummaan kana uffisni yaagaadha. Inni kun 4 of the mindiin kun bireenii keenya keessatti jaamummaa jibbiinsoota kallattii addaatiin imbeedii ta'ee tola naannoo irraa beekti. Jaamummaan gisee baay'ee naannoo dhiibbaa naannootirraa jaamummaan yaada keenyaa jechuudha. Jibbiinsi wanta tokko ta'e malaan kallattii adda addaatiin leenjisanii yaada isaanii doomsanii kallattumaan saayintifikaalii amma warra ISC warroota nama ajjeesan kanaaf sammuu isaanii kana kallattiin taaneen yaada isaanii kana jaamsaniitu jaamaa waan ta'eef waan arguu hin dandeenyeef taatessuudha kallattii
isaanila wanni sun bada'a malee isaanii sirrii jechuudha taatee sun akka waan gara yaada ariifataa murtoo taatee hin taane fudhatu jechuudha. Garuu jaamaa ta'uu baate wantuma sassimjanii hin beekne ta'e laatatti aktiivitiitti erganii saantifikaalii qo'atu jechuudha. Laa kallattii malee hin beekuu fi yaadni keenya jaamaa ta'uu fi homaa hin beekne yookiin wallaaluun garaagarummaa guddaa qaba. Hoo wallaalaa ta'a jechichi gara laatanta aktiivitii kennee wanta san barachuuf yaada jechuudha. Wanna hin beekne san beekuuf tattaafa. Garuu jaamummaa baay'ee dhiibbaa guddaa akka qabu asirraa hubachuu hin dandeenye diyaagiraamii kanarra. Jaamummaan amma laaf fakkeenya amantoota jiran keessaa hoo jibbiinsa ta'e jibbiinsarra yeroo baay'ee mootummaanis naannoonis yaada namaa irratti hojii yaada nama gadhaantummaa yoo ta'e gadhaantummaa sabni sun gadhaanaa ta'ee akkasitti kallattii saniin akka yaadu waan yaan hi'aa waan ta'eef isa keessaa ba'uun immoo baay'ee ulfaata jechuudha. Jaamummaa diyaagiraamii kanarra hi'aa guddaa jechuudha yaadni keenya yaada malee waan guddaa hojjechuu uratanii bira ga'uu hin danda'amu jechuudha. Kanaaf yaa dhaggeeffattoota keenya jaamummaarraa Waaqayyo nu haa baraaru. Baraaru jecha jaamummaa qaruu yaada keenya amantaa sirrii addaan baafachuu akka filanne godhe kana ilaalcha dogoggoraa namoota baay'ee ni yeroo baay'ee dhaga'e. Akkuma amantoota Pirotestaantii Waaqayyo guutumatti amannaa miti. Isaan caalaa dabalatan durboomaadhaa fi ergamtoota. Osoo sagalee Waaqayyoo durboomaadhaa fi ergamoota sagadaa jiru jechuu baate Waaqayyo haadha isaatiif ergamtoota waan caaluuf amantoota Pirotestaantii caalaa gaarii waan godhe natti fakkaatuuf Waaqayyotti amana. Sagalee Waaqayyotti amanuu naan jedhan dura inni kun amantoota jiran keessaa amma dura kiyya Ortodoksii ture warra Pirotestaantii naan ta'an. Taateen kun jibbiinsi kallattii adda addaatiin inni kun imbeedii yoo ta'e akka macaafa qulqulluutti dhugoomni jiru eecha jedhee horachuu dhiisee tana jibbiinsa arraba kallattiin ta'an inni kun dhufee ariifatee gara qaama kiyyaatti waan deemuuf isaan jibbuu arrabsu biraa deemu garuu oduu inni kun yaada kana keessatti. Imbeedii ta'uu baate oduu jaamsuu baate saantifikaalii amantii sirrii kam akka ta'e wanti hin beekne sana qoratee bira ga'u akka hin qoranne ilaalchi dogoggoraa kun akka hin qoranne namni akka hin guddinne hi'aa guddaa jaamummaa wannoo caala dhiibbaa negatiivili effeektii qaba jechuudha. Wallaalummaa caala jaamummaarraa Waaqayyo wallaaluurra jaamummaa dhiibbaa miidhaa guddaa waan qabuuf. Isarraa Waaqayyo nu haa qabu jechaatu mila. Jaamummaan maali? Miidhaan jaamummaa mootummaa Waaqayyoo keessa akka mootummaa Waaqayyoo hin galle nu jechuudha. Jaamummaa agartuu yaada keenyaa beekumsa namaa madaaluu ilaalchisee ilaallamamu. Namni tokko beekumsi keessa jiru akka sagalee Waaqayyoottis ta'e saantifikaalii infiniitivilii waan dhumuu miti daanga maleessa garaa namaa keessa laphee namaa keessa hin jiru beekumsa kan waammama isaatii fi dandeettii walitti fidee waan guddaa hojjechuu danda'a jechuudha. Wanni hojjete sun immoo saba sirriitti tajaajiluu danda'a. Dhiibbaa uumuu danda'a. Garuu namni namaa madaalee namni tokko namni sirriitti barate tokko. Namni sirriitti barate waan hojjechuu hin dandeenye namni immoo xiqqoo barate hojjechuu hin dandeenye ilaala. Inni kun jaamummaa haroo yaada keenya isa kanarratti qaba'iinsa kanatu. Gorsa nama addunyaa irratti beekamaa Bilgeeti. Jechi Bilgeet maal jedha? Nama kamiiniyyuu of hin madaalin yoo of madaalte garuu of arrabsuu kee. Bilgeet do not compare yourself to others if to so yourself. Akka jechi Bilgeet akka macaafa qulqulluutti dhugaadha. Akka macaafa qulqulluutti namni kamiyyuu wanta yaada namaa fi gara namaa keessa jiru beekuu hin danda'a.
wanta garaa namaaf yaada keessa jiru kan beekuu danda'u Waaqayyo qofa waan ta'eef miidhaan jaamummaa mootummaa Waaqayyoo nama jalaa dhorka jechuudha. Akka hin galle la Maatewos 23 Yesus barsiisota seera Fariisota hin argineenna laajjaamaa jechuudha. Mootummaa Waaqayyoo namoota duraa cuftaniif isinii wayyoo fi keessanii hin galtan. Warra itti galuuf yaalan immoo akka itti galan karaa hin kennitaniif. Ilaala asitti barsiisota seeraa fi Fariisota jechuun warroota baay'ee baratan. Warroota seera sirriitti beeku. Fariisonni illee seera sirriitti beeku. Garuu aguma warra hin baranne warra wallaaltota hin geenye jechuudha. Maaliif yaada isaanii jaamummaan wallaalummaa oolu. Akka kanatti jaamummaa wallaalummaa walitti dhiibbaa qaba jechuudha. Jaamummaan mul'ata 3:11 mul'ata 3:4-22 irratti akka ibsutti jaamummaan mootummaa Waaqayyoo laalachiifte waldaa Laqodeemiyaatti ergaa kana keessaa kan isa wanti hundinuu ameen jedhuun dhuga baatuu isa amanamaa isa dhugaa ba'uu wanti ati uume hundumtu jechaaf ergichi ani hojii kee beeka hojii kee keessatti bulluqa yookiin diidallaa miti ati bulluqa yookiin diidallaa oduu taate si wayyaate ati garuu waawa diidallaa yookiin bullaqaa waan hin ta'iniif akka nama bishaan afaan keessaa isa tufeetti anis tufee jira. Atis ani sooressa geessifadheera. Wanti hundinuu ana barbaachisu hin jiru jechuudha. Jaamummaan isaa waldaa bakka kanarratti 17 irratti ani sooressa geessifadheera. Wanta ana barbaachisu tokko hin jiru jedha. Inni kun jaamummaan akkanaa akka of laalee akka wanta beeku wanta hin beekne akka qalbiin jijjiirran jaamummaa guddaa akkuma jiru ni laala. Formaan of the memory keessatti inni kursee yoo ta'e kallattumaa jecha Waaqayyotti amane akka geessifatu oo gorsa ta'e gorsicha tuffatee tola kallattii kanatti jechuudha inni kun laala. Wanni hunduu kan kiyya geessifadhe yoo jedha bakka kanatti haqeetoo jechuudha diyaagiraamii kanarratti ni argama. Wanni hunduu geessifadhe wanni hunduu inni kun laala. Jaamummaa asitti seerri ta'annu hunduu kiyyaa oomtuu wanti naaf hin jiru kan jedhu kallattii kanatti kenneetu inni kun immoo murtoo dabarsachuu qaamolee miidhaa keenyatti erga. Inni kun laatanta aktiivitii kenneetu maaltu na hanqataa maali guuttachuun qabaa barumsa oduun ta'e wallaalummaa mootummaa Waaqayyoo keessaa waan nama baasuuf yaa dhaggeeffattoota kee barumsi keenya guyyaa irraa asumatti xumurama. Fooloo sheerii yaada naa kennuun dagatina dhaggeeffattoota kee waan dhaga'umaa dhaggeeffattaniif ayyaanni araara Waaqayyo isiniif haa baay'atu Waaqayyo isin wajjin haa ta'u nagaan naa tura yeroo itti mata duree tooppikii kanaa isa kutaa 2ffaa kan ta'e seerri barreeffamaa akkuma jirutti gara seera haaraa jijjiira. Gadi fageenyaan irratti waliin ilaalla waan ta'eef akkasitti nagaan tura.